Assalamu alaikum ya jama'a. Akkam nagaa fayyaa keessanii? Har'a waan addaa isinii qabadhee isin dhufe akkuma barametti har'a haala akkamiin silkoota keenya akka to'achuu dandeenyu bilbilaa fi siimii keenyaas akka to'achuu dandeenyu isinii qabadhee isin dhufee jira. An Bilaal Habashuutiin jaama. Channel kiyyaafis yoo haaraa taatan subscribe, like, share godhuun hin irraanfatinaa abbaa warraataa. Har'a akkuma barametti silkii teenya siim kaardii keenya silkii bilbila keenya keessatti akka bilbilli keenya siim kaardii keenya malee siim kaardiin biroo akka hin fudhanne yoo siimiin keenya keessaa ba'e siimiin biroo akka keessa hin fayyadamne inuma silkumaa guutumaa guututti akka fayyadamuu hin dandeenye akkamiin godhuu dandeenya akka hanga nu bira dhuftu siimiin yoo keessaa akka tasaa ta'e sosso'ee namni biroo yoo siimii silkeen kee fuudhee siimiillee taatee keessaa baase inuma gizee silkii hanga paaswordii ati guutteessan si guutuu fi siimiin kan kee bilbilli kan kee akka hin hojjenne bilbila birootis akka hin hojjenne yoo hannaa hattuun yoo si jalaattee illee bilbila kan keessan paaswordii siimii silkii keessanitti fayyadamuu akka hin dandeenye cabsuu akka hin dandeenye yoo ristoor godheellee yoo ta'e paaswordii san siimii san fayyadamuu hin danda'u hanga siimii kan keessan keessa deebisee yookaan wanta paaswordii san cabsu innis maal yoo jette siitingii keessa seeneeti asiin dhufna deemnee siitingii seenna. Egas booda security jeeni bakka qulfii paaswordii itti goonuun jira location enda jaa as keessa seenna. Gizee as keessa seenne booda jala kana dhufneeti mobile antiitiif jaa mobile antiitiif jaa kana jechuun as keessa ni seenna. Gizee seennu guutii piinkoodii yookaan paaswordii guutii siin jaa takka ilaa yookaan hanga jaa ilaa hanga 12tti dijitii hanga san takka guutii siin jaa. Amma fakkeenyaaf keessuma takka ilaa hanga 6tti guunna 4 5 6 jalattis deebinee takka hanga 6 guunna takka 2 3 4 5 6 eegas booda next jennaaniin haala kanaan karaa itti aanuun toornoo faantiitiif jee siit emergency kontaati gizee emergency asitti amma bilbila keenya guunna fakkeenyaaf amma yoo bilbila siimii biroo silkii biroo harkaa qabaatte siimii feete asirra guutte siimii ati irra guutte kanarratti gizee siimiin kan kee sossee silkii tante keessa miseejii si erga siimiin kan kee kun sossee jira miseejii jee si ergiti akkanatti amma bilbila fakkeenyaaf isin kanuma feet isin dhiyoo yookaan bilbila keessanuma yookaan kan nama biroo irra jiruutti guuttanii siimii keessan silkii teessan keessaa gizee siimiin sossee miseejiin isiniif dhufa hanga isin namni san hin fayyadamu jechuun silkii tante walii baqa taa'eetuma si eegaa hanga ati dhuftu kana jechuun amma bilbiluma kiyyaan guutan duwwaa 50 takka duwwaa 435 kun bilbila kiyyaa amma neekstiin jaaniin eegas booda remote backup godhisiin jaa fuuldura dabarsiisin jaa what is mobile is lost gizee silkiin kan kee keessaa ba'e haala miseejiiwwan as jirtu kanaan si fida foon silkii kan kee miseejii qulfii irra si erga destroy siin jaa miseejii si erga daataa kan kee si duraa tuttuqamee jira lallaaqamuu jira jee miseejii asirra si erga laalamma gizee kana amma SMS jaa backup the remote control commands to emergency contact via SMS slicing ja egas booda siin kanatti sendeettaani amma yannaa kana gizee silkiin siimiin kan keessatti haala kanaan si fida miseejii ilaal kuno haala kanaan miseejii ergaa jechuudha amma bilbila kiyyawaaniin guuteef miseejiin SMS dhaan naa dhufte amma si ilaal bilbila kan kee siimiin kan kee sossee jira kanaafuu paaswordii fi kana fidee foofee jira kanaafuu bilbila kan kee barbaadadhu siif jira adagaa si irra ga'ee jira jee bilbila kan kee si fida walii gizee kana guunnee keessaa baaneen booda walii siimii keenya haala tasaa ta'eetti saattuun nu jalaa teetis ta'ee abbaan fedhe yoo nu jalaa fuudhe bilbila keenya gizee inni dura siimii keessaa baasee irraan paasword fadhuu baakaap godhee riistoor godhee koompitara keessee riistoor godhus gizee inni dura siimii keessaa baasee piinkoodii ammatti irra guuttatte kana fidaafi gizee walii siimiitti kaa'uufiin jaajee hin dalagu SMS san ati siif erga akka kana godhame eegas booda isaaf ammoo piinkoodii ati reefuu takka hanga 6 guutte san hanga inni takka hanga 6 san
yoo tasa ta'eetillee piinkoodii ati guutte san beekee yoo inni irra guutate malee inuma bilbila kan kee namni san fayyadamuu hin danda'u. Bakka yookaan bilbila kan kee san adda facaateetuma yookaan gurgurachuu yookaan maal godhudha malee siimii kan kee yoo jalaa badees ati haala kanaan bilbila namni jalaa fuudhe san itti fayyadamuu dhabuu isaatis ni dandeessa. Haala mana keessattis ta'e kanaas ta'e yoo namni siimii miimoorii fi waan kana ta'e si jalaa baasuuf faa ta'e siimii mana siimii tuqee siimii baasee bakka infi waliin lamada deebi'ee banee siimii san laaquu hin danda'u. Siimiin gisee keessaa ba'ee bakka hin dalagu silkiin piinkoodii sana hanga guutuu paaswoordii si fiduus maal godhu silkiin hin banamuu fi cufaa ta'ee ta'a. Amma fakkeenyaaf fooniin siimii keessaa hin baasa jee walii siimii keessaa baasnaan kiyya anummaan kun amma kan irra guutee hunu silkiin kiyya naaf hin hojjetu ni cufama guutuun iskiriinii isaa paaswoordii piinkoodii sana gaafata. Inshaallah har'a kanumaan qaba. Yeroo biraatiifis haala hawwisa birootiin akka isinii dhiyeessuutti viidiyoon birootis ni jira. Sabiskiraayib godhuun hin irraanfatina inshaallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.